جروا سرا ونفيدوا يكتني آخرا تلطون كبني يموت يدرا إذا كمنيمو كبفني كجرا مما لجني تلطو فلترا ونفيدوا بطي آخرا توتي تنبر وانا مرة نفني تاسا تفتي كاني فرانيني تنافو بماله جني وانا فيدو يكتوني الدنيا الراني بماله جني تطوف الدرا ونفيد بطي آخرا يا رباني ينكو تندلتي كندرا توتي أستمتي ينكرو بريفرا كان الروار ينجرو الدنيا ديني دعاء يبين نسني كرا إيكاتو إلمنا ما هندي كبري سينا دكان الراقدي إيكاتو إلمنا ما هندي كبري سينا دكان الراقدي إيسا وجي ساجرا ونوجتي كفأت نيارا تلتوجتي كمتا أمتو يا كباتي كفتا كان يوم يدا ميمال الجني تطوف الترا ونفيد بآخرا ويهمنيا يركب يسني تولا فيها من نفس كركر بهاني أمين يجنكي أركمك يسني نامو كل دا والخيس أريني ويا كبري نميوتو كأو بقرق يا ليلى ما شرادا يأو ويا كبري نميوتو كأو قرق ما شرادا يأو جنكين غافسي تنماني متي isin torobte rimaya darbiti rimaya darbiti rimaya darbiti rimaya darbiti kuyatti qiyama sani namutu walwallalani jajjabdu dashitani ميمال الجني تطوف الترا ونفيد بآخرا توتي تنبر ونمر نفني تاسا تفتي كان فرانيني تنافو ميمال الجني ونفيد يكتوني الدنيا الرياني ميمال الجني أمجه أسرا ونفيد يكتوني آخرا تلطون كبني تنوى الدنيا درا إذا كمنيمو كبثني تجرا
إذا كملوا قرب فنتي جرا Angkasu bocah yo kau surah Bejirati Besau jibasisan dahulu korang dah kepusan dah surah sakit kepusan dah angkasu surah Bejirati Basi yang kube sedini Besau ji Hanim basi dahulu korang dah kepusan dah ونفيد بآخرة توتي تنبر وعن مرة نفني تاسات تفتي كيف الرانين تنافوا بما الوجني ونفيد إكتوني الدنيا الراني بما الجني تطوف الدرا ونفيد بآخرة angkasu suran beji kubati isini kolbase Besau ji sedahulu korang dah Yabanenko tanda mati kandira Tuti astimti wallahi ni hidatana Usman isuti gaf toko legi oso salatu jiruti gafan tro base gafan bije jirum base amata turbo Usman tawti kadunya tane yadi wala noli kopisi dua ele kude ederon ti godeti aroni ni yedhe namari bagu kutabale saso ni debia namari bagu kuta الجني تطوف الترى ونفيد بآخرة arrawani ni jero dan dafi sinif akka namari bagu kuta namari bagu kuta juda dabdan kasi dai sani gawo Allah ta gisi shamuli galera يركض يسني طول فيها من كفسكر كربهني أمين جنتي أركنك يسني نامو كل دا والخيس أريني ويا الكبري لما يوتو كأو كراتري ما شرادا يأو ويا كبري لما يوتو كأو كراتري ما شرادا يأو جنكين كافسي تنماني متي isin tororti rimaya terbiti Parsati kubu rajiltani Waalaikumsalam umuran Oromo kuyatti kiyana sani Kif umurayyan apa kena kian duftan oh jabada sina Waalaikumsalam si cuftin warriam masetan arra Parsati bayu kutamale aninta dua kaya wallahi dua kaya waninin dura wantasan isinif godefu akka daddaftani surah sejirawni si basib diftu bayri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biadu Rabbi sinagar garu dafa anggatinta arra gizeni rafala wallahi burjimatami danta mali abba fium nabiti amma bota abba fium
Nashidaa biraatii isin afeera ammaasi. Nashidaa biraatii isin afeera. Nama dhibba yoo guutuu baatan nashidaat. Nama daa isin afeeree yoo dhibba guuttachuu baatan. Maal turaan keetti yaadni ciisaa. Borjii batalaa giseenii rafee jummaaf ka'a. Abshir isiniif hin ergama. Wanta irrattiin nashidaa tan feetan. Nashidaa abbaa 30 qaba 30. Deeqaa 5 3 7 deeqaa 5 5 gad deeqaa 3 fi sagandii 40 irraa ilaa deeqaa 5 5 deeqaa 6 namaa jiraan isaa abba 30 qaba yoo barbaadan hundaa isiniif hin gaddisa. Ayyee nama sosoo dadhabdan way arraattananii rafaqa wanti hatam. 25 sosoo dadhabdan kaa 25 bira kutu dadhabdan. Fa arraatanis mooqii egaa. Way anna yaa rabbi irra na aansi. Gaaf tokko addi la zeeroo na baasanii arraatana isin moo'uun qaba. Ay lakkoofsa sirra na barreessi wayin jee dhibba lakkoofsa wayin na weessi nama 25 jiraaras gubbaa hin agartu. Kolkolo. Was sumarratti haaltu. Ija. Kolkolo gudduka maajasa. Inshallah isiniif hin erga. Hundaayyuu isiniif hin erga. Mashallah please. Ayya. Maaluma way. Ratu kamtanii boy. An sheekhan warii mitii natti bilbilinaa barattoota kiyyaa qobattiin bilbila tolchaa fi Khalifa Sharif dhibbamoo ummanni 500 ni godhaar. Invite godhaa kanama sheerii godhuu dhiisaati invite godhaa sheerii itti dhiisa. Sheerii dhiisaa sheeriin taphatina. Sheeriin taphatina. Egaa waliin hin jiru. Sagantaa tana an sheeriin haara nan baastu. Sheeriin taphadhu an invite godhaa. Sagantaa live yoo soo deemtu jirtu namni oowwitu tararratti haa hordofu. Tasheer gootan namni seenuu malaa seenuu dhabuun mala. Namni yoo xiqqaatee nama 3 irraa nama 5 qabdan. Makija CV erga inshallah WhatsApp ni CV erga audio dan CV erga. Aye namu waalaikum salam asli islama invite wal gora 36 sentana 36 sheri 40 sentan sheri raajaa qab ani sheri raajaa qab waan namni sheri godhatee achirraa barbaadee sagantaan itti dabarteen fedhan oowwitu osoo barsiisu jiru oowwitu tekka sagantaa tan hordofanii fedha. Kanaafuu invite godhaa nama. Invite godhaa sheerii yoo isinii tole sheerii godhaa yookaan dhiisa. Hayyee warri moobaayil qabdan bikkuma iskiriin argisee tuytan booda katabbii bikka sheer jettu tuytan. Bikka sheer jettu gisee tuytan warri moobaayil qabdan. Bikka sheer jettu gisee tuytan waan 3 yookaan 4 dhufaa eegas booda maal gootan invite ja meebo. Moobaayilii irratti akkana. Moobaayilii irratti akkanatti ilaalu jiru. Ayyee ogulaalu jiru laa bikka tan agartanii. Egaa bikka tan agartanii mee maali iskiriina maal mala baasaatiin na jalaa bari. Bikka tan alaa sheer ja. Moobaayiltii jabeetee as sheer gisee janni tuqan. Egas booda guruppii keessa gootu sheer godhuu feetus akkanaa egas booda kana ol siisitu. Laal maaltu jira? Invite. Isiniin gargaaru jira waanuma. Laakunu oowwitutti namni seenee haa qooda irraa fudhatu. Sheeriin waan zamanni itti dabre na biratti. Dhugaa uummanni ni godha. Sheeriin waan yeroon itti dabarte. Live irratti darsii oowwituu namni baratu. Sheerii raajaan qabu'anii invite godha oowwitutti namni seenee isin hojii taa'ee waan dhibee isaa gaafatu. Keessaafuu namni hedduun sagantaan eegaa kutte boodaan harkaa naaf hin dhuftuu jaan hiriyoota keessan hansilaa darsii tana argachuurraa fedhinnaa qabu jira. Kanaafuu hiriyoota keessa yoo xiqqaatee namni 1,000 irraa eegalee ilaanqa nama 5,000 qabu jira. Kanaafuu namu hanqa dandeessan invite godhaa.
akkasii ummata keessatti ol darbaa hiriyoota keessanitti afeeraa fi kajaansan 55 seentanii jirtan 55 seentanii jirtan jabaadhaa aarraa sossoon kiyya takka hin jiru hanga guuttatanii ayboo torbaa fi zeerootti isin baasuu deemaa argaabatti takkaa fi zeeroo dabaasanii takkaa fi zeeroo ilaan qaarraa ni raafadhu bar ilaan qaarraa akkamitti raafadhoo guyyaa duraan darsii tan eegaluu deemuu bar zee takkaa fi zeeroo dabaasanii akkasuma nashidaa oguu nashidaan tullumteetti yoo dhibba seenuu baattan يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هوكيو ترتسياما يا بليتي إسلاما يا شمري نشيدان دقيقة عشان دقيقة دقيقة عشان كيسة تيو قولوا شو باتن أنقطعي يا شمري إرادة يا لا نريبا Rabbiinke hoggayuu toltu siyama jirutee bareedduu jiraachuu yaadde fayyaa qaama keetii dhugayyoo barbaadde kabajaa si godhuu siddoo salaamsaa qaama keessatti siin jaada keessaa jirutee bareedduu jiraachuu yoo yaadde fayyaa qaama keetii dhugayyoo barbaadde kabajaa si godhuu Makam maal na ordee biyyate dabarsa dhaamsaa qaama keessatti maaliin isinii booda darba dhala qullaa yaatu faashinaan damaatee qaama si hundaa'uu dirreedha dibattee kan deemuu akkasuma niin dalagaddaa fedhii isaatti guuta fedhii isaa fitaanaan boodarraa baqataa kan deemuu hundaatu fedhii isaatti guuta fedhii isaa fitaanaan boodarraa baqataa Yaraa nama 45 gadi jettanii يا شمري إسلاما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما Mr. Bari maal jette Rabbiinke hoggayuu toltu siyama arara qabatanii daba wal nagaa hiriyoota keessan wal nagaa qabatanii daba ajaja rabbiisi hunda jaalaa deemtu rabbii tursitiisaa bakkuma cufaatti shaytaana hundaarraa kan namaa jinniiti yaataniif kabachiifis kabachiistu ajaja rabbiisi hunda jaalaa deemtu rabbii tursitiisaa Waalaikum salaam. cufaatti Yaadik Johan bagana gayaan dhufte kan nama jinniiti ati if qabanyaan Waalaikum salaam jaadu burjii kee guddaadha waa hunda fageessu addunyaa tanaattis tasgabbii argadda guyyaa qiyaamaattis gaaddisa qubata addunyaa tanaattis tasgabbii argadda guyyaa qiyaamaattis gaaddisa qubata yaa baleetii islaamaa yaa shamarree islaamaa يا بنيتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هوكيون تلت السياما يا ذا إسلاما تربي صداتو كبجا في القلوب كما سترتو يا ذا إسلاما تربي صداتو كبجا في القلوب كجابا وفاتو جباتو فيكي كناتي جنات الفردوس بركب سمتي يا بلا إسلاما ترى
rabbii sodaattu kabajaa fi godhuuf qaama satarattu yaa gala islaamaa ka rabbii sodaattu shantan bira utuu dadhabden Dargaan dhuftan seenaa jannatul firdawsi barkursumti teeti yaa baleetii islaama yaa shamarree islaama Sadiq maashi dhugaa keetii wallahi yaa shamarree islaama rabbiin kee hoggayyuu toltu siyaama يا بلدي إسلاما يا شبري إسلاما يا بلدي إسلاما يا شبري إسلاما ربك هكيو تلتسياما إن شاء الله وديو ده دبدنيني نجد على بدوتي نجد على بدو نجد على بدو يا شمري إسلاما يا بلدي إسلاما barattoota kiyya qalbiin cabte way barattoota kiyya qalbiin cabte bakka isin tattaafachuu jirtan beeyte wanni kaamnu suuraa wanni kaasu jirru morma namaati yookaan afaan namaati uruu asii afaan keessa ilkee egaa silaa akka gaafattiittiin uwwisaa inshaallah inshallah way barattoota bare na rifachiisan wallahi lazim adde ammoo ayyee arra harfi sadii wanta kana lama keessas ilaalla nama 56 saddeet dheeyxanii gad deebite inshallah nashidaa takka tan waraabamte sun ta'in orjinaala haareerra nashidaa haareerra abba 3 4 5 6 isin dhageesseetiin jiran saa hedduu takka ayyee arraan tanaas nashidaa takka hanqaa waan kana solchedhutti isin isan qad dandeessan tattaafadhaa garuu isin mooyetiin jira tagaafatti isinirraa kabaldheetiin jira ammoo isin mooyetiin jira na rifachiisan isin dhisee isin biraa deemu wallahi duraaniin deema jeetiin kee gara na dadhabe mee nama barattoota akkana gizee na biraa deemee gizee akkana qalbiin isaan cabte nattoota hiraanni kiyyaa'u natti hin goonu rimni nuun an dhufu wallahi lazim faraan yoo tana bikkatti bar deewu sin agarree walaajin si fichisiisa faraan Muhammad moo khabiraati faraan kun lama moo sadii jira ani faraan tokko niin harkaa gizee hunda yoo tana badee jira walaajin si yaabsisiisa ayyee akkasuma waan kanaan tolchadhaa isin gurgura salaatii ayyoo salaatii dargaggoo salaatii shamarree salaatii ayyoo salaatii asitti addunyaa irratti jiru teetiin salaatii moottee akka isheen hoyne sheenaan waan faayidaa hin qabne islaama kaafiraa wanni gargar godhu salaatuma qofaa tanaanaaf hubadhu makaanati qabdu ta'us kan islaama yoo salaatan qabne hokkuus kaafiruum makaan faayidaan qabu yaa ummata keenya salaata daganne akkamittu teenya islaama kaafiraa wanni gargar godhu salaatuma qofaa tanaanaaf hubadhu makaanati qabdu ta'us kan islaama yoo salaatan qabne hokkuus kaafiruum makaan faayidaan qabu yaa ummata keenya salaata daganne akkamittu teenya salaatii ayyoo salaatii abboo
salati dargaggoo salati shamarree salati asitti addunyaa irratti jiru teete salati booddee akka isheen hoyne China waan faayidaa hin qabne. Ayyee amma kallattiidhaan gara darsii yaana inshaallah. Abshirtiin fuudheema. Habiibaa Umar bakka nagayaan dhuftan isin hundinuu awwaayi maammiin saahibu eegaa saladdiinitu ganama kana na baareessi beeyte mee akaan gabbaramaan rabbii qofaayyee Ibrahim Ahmed maashaallah wanta waliin hin jee saladdiinitu ganama kana akka subii boodana dhufe edaa namaan saahibii jeeni jiraan saahii damee edaansaa jabaan rabbumaa mee jabaan rabbumaa saniin barbaada way arsiin tokkuma abshirumaa siidi waalaikum salaam oromoon oromiyaan hundaa'u tolcheetiin soddomiin jee soddommanuu inshaallah hogguu qaceelloo na gammachiistan na shidaaree takkaan godhee isiniif ol darba tolchee waliigallee yoo na gammachiistan yooniin darsiin an barsiisu likkitti akkaanan fedhutti na hordoftanii akkaanan fedhutti qabattan isiniin badhaasaa jechuun na shidaasan yoommoo nan gammachiisne isiniif hin ergu nasiibattiin tanuma dhageessaniin isiniif ayyaa ammaa tanaa kallattiidhaan gara darsii deebina inshaallah tattaafattanii nama invaayitii godhuudhaaf eegaa isin tattaafattanii rabbiin yoo seenaa jee ajajetti dabarse malee rakkina kanaafuu amma kallattiidhaan kara darsii teenya deemina. Wal darbaa kan namni jabaan rabbumaa saahibaaf qabdan wal darbaa maal baanta kana baanta waan nama nyaatu vampire ilkee gartaa hayyee amma irraa eegalee koomentii dhiiseetiin jira koomentii ilaaluu dhiiseetiin jira amma kallattiidhaan gara darsii teenyaa deemina inshaallah kallattiidhaan gara darsii teenyaa deemina waliin isin idaamu suuraan ammaa asirra kaasee sun orjinaala peeji gubbaarratti akka beeysaa kaniin dalage peeji gubbaarratti isinii baaseetiin jira sanuu maaliin jee maal godhaan jee gabbuufadhaan isiniin jee amma qofaaf osoo hin ta'in yeroo hunda isin fayyaddiitii wanniin amma booda kana booda sagantaan darsiin quraanaa jirtu harfii fi quraanaa jirtu wanniin godhu akkaan har'a ol baasettiin suuraa arraan tana guyyaa har'a irraa qara'uu teenya suuraan jaasa suuraa eegaa fakkii suuraan karaa quraanaatti cina qochiiste fakkii yookaan footoo ol baasu gabbuusadhaatii hordoof sanirratti hordoftan sagaleetii yookaan orjinaala kana booda wanti qulqullina dhabuun mala hayyee kuni kaniin ammaan tan harkaan kaase orjinaala isaa koompitara irratti akkana yoon kaa'e likkitti isinii dhufuu dhabuun mala baawusaa ammaan rabbashasa egaa akkana yoon kaa'e akka tokko bishbish godha edaa'u bishbish narduraa godhetiin na dabbaree dhiise kana kuni maali horii jettanii gaaffii na gaafattaniif bocniin achirra kaase boca kan agartanii harfii taa fi daal akkasumatti akkaataa uumama bakka isaanitti uumamaniiti akkanan laalla waliigallee
walii galan alaa galan jennaan roobuyyoo jiraate hojeen. Hayyee ammaan tana amma kana jedhan karaa darsii deemnaa tapha akkan hin hudhamne yeroo ni waa dhugaa. Odeyoon isin duraa hudhame isin waan na duraa rakkata maaliif oguu sagantaan isin duraa adda dhaabbatte kaa na duraa rakkattan. Waalaikum salaam dhiyaadha amma darsii eegaluuf hin deemaa. Aannan kana dhuga boorceen baasee boorcee baasuu dadhabe. Wayitti jettuunis baasaa bar. Baasa wallahi. Boorceen baasee jettumaan boorcee baasa maaliin baasaa miti. Aboo. Hayyee. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا خينيا ورين سجنتا تيفي قدس إسلاما سجنتا بيجي قدس إسلاما رتي درسي حرفي عرباتي في قرآن جتو ورين هردوفتن أكم نجيك أبدني سنين جتشا درسي تنيا تأران تنا جلك أبو داف ميلا أتشكيني جرا isinis qalbii gurra qalbii qaawun hordofuudhaan akkana hojii turtan jechuudhaan gamanaan isin afeeraa amma kallattiidhaan gara darsii teenyaatti achi deemna. Darsiin teenya ta'arraa qubee arabaa harfii yookaan qubee sadii garee meeqaffaati. Gareen arraan tanaa laallu garee afraffaa hogguu ta'u garee afraffaati. Gareen afraffaa kanarraa oduu haasoo jirta jettanii isin harkaan faca'ini. Waalaikum salaam dhiyaadha. Aboo ta'u. Oon jeeqinaadha. Immoo kana firaadha. Immoo kana immoo fi waasaappiin firaa dhabamsiisaa fa'a. Edaa hin dhabamsiisaa na jeequu jiranii akkaan darsiin tanii. Immoo kottu siin darba. Kottu waa qaraa darsiin gooftaa oola. Kagaan itu besok terima ilmu isa kutte waktu ka bos kakak was derby itu kot wasabi was derby sindar ba was derby bos sindar ba mal was derby tano sindar budi ma aye okay bye aye kala dersi ni tamallasna wede kara dersi kenyati asi debenashe ammaan tana kallattiidhaan sagantaan gara keessan darbaa jirtu. Hayyee harfiin sadeen kallattii asii kanatti harfii meeqa tam taayyaal ni argamu. Barani wanni na dhibe qonni kishirumaa Gizeen ani sagantaan dabarsatee ummata biraa abumaayii fa abumaayii eda halee wayichee godhoyeetiin ol baase abumaayii gizeen akkasinaan jiru ragaataa isin itti ragaataa adaraa mangistii adaraa hizbii adaraa gaantiraatiin jaanjeetiin aboo eegas booda maal ol baasanaan jee wayii ajaa'ibaa eegas boodaan kofleenuu akka taphaattiin ol baasee abumaayii egaa harfiin sadii ilaallaa irraan tana harfii sadii ilaallaa akkaataa uumama sagalee isii sagalee sadii ilaallaa akkaataa sagalee uumama isii harfiin gareen irraan tan ilaallu narra ilaalinagaa akkanumatti tattaphachaa hoy isin jaa isinii qaraasaa maashaallah. Bagana kayaan dhuftan dhiyaadhaa. Beeta aniin kun durumarraa hokkanaan bar. Namni hedduun sa'us maa'ee sheeka maaree ati dur diraamaa daleeta maaree jaanii barreessan. Ani waan hin daleene qabu.
وانت قفان اندلين خولين دلقو خولي خولي كذي نيجي كتا فران محمد ولا جي سيام سجنا نيجي كتا نانجتين ياتي ما ديلت قولن بودنين بنا إيمو في واتساب نين بنا معرف ونين أمان تنشوفه درسي رانو شاقلني في بودا نين بنا فيناتي أما رفتي بودنين رفلتين نشين قدام تار أيه إيجا خولي كده جنتا كان خابن سنين بانا بيته تمبراتي خولو ما جامتي وني منندل غنوندي خولي جامتي أنا خولين تلقومان مرتو دعوتي خولين فكر داخفان رافي سني جم هيه ترى كلتي دانك أما خلا درسي دبني جرا هيه مي أما بودن دبر إيجا ونيني أسيت دامو فدو ونيني أسيت تسيني دامو فدو أكاد ساتي درسين هاري وانين وانين برسيسي ردبري وانين برسيسي ردبري نمني إنقلني فيو جراتي بريفا ما يو بريسي بريفا مانغافي سيو بريسي أنا كتسا لالو دبو ملا نيسي لالو دبو ملا يو لالي لين ديبسو غافي هاريو تاتي بودر يرون سنيخان بودر يرون سنيخان أيه خان غافين أمدرو دبرسي خيسا يو غافين بريفمتي يو غافين نمني شيخا مغا اسماعيل ماري جي غافين أبريسي وان أمدرو برني خيسا إسنون داو سنيغلا ديمو جيرانسا إن شاء الله خنافو وان بيتني را وانو بتني را بريسا دي بساف بريسا دي بساف نما هاريا أران تنسيني تو ملا أنا مدرو رفي وجو دبو ملا فكينياف أسو سجنتا بكسر أسو أردو فجرو دلقا أنا برايا مني كان نمني بيارا واجروكم كوبويتة سيتاو جروفارا وتو ماري كو ديسينجاني سيامانيس براسيو فر توكو كويو خجوالي خاص موبايل أركركن وري منا يامي تو مكوان كان إنغوني نما جنجلو جرتي ماري كو جرتي جاني هفورة تكتني جر خنافو نمني كسيت يرون دراخو تيو جراته وان مبتني را دي بساف بريسا دي بساف أيه إيجا نمني يا داخل أنا خلني بريسا كينيا أنكان دنديوتي سينجر غارجي فوهو حسين سيدي مكان ساخروغا حسين سيدي فوهو إيجا إسا مرمان كابو سرانتن ويجاي بابر نتوستني مرمان كابو ورا وربي نفدي بركنا بقول دو بدي مرمان كابو ور إتي هون إن شاء الله إيجا أمسك يخنا ما مرمك يا عمر كون كابو خنا لا قبته مثلا لا إن شاء الله قبتي سورة أيه كوبين أران تنلالو كوبين أران تنلالو كوبين سدي عليه سدي لالله كوبين سدينتون ما جل رمدي أفرفاتي قرين أرى لالو رمدي أفرفاتي أفرفا قرين أران تنلالو كوبين سدينتون رمدي أفرفاتي أيه رمدي أفرفاتي تيغا اسماعيل لشو نوتي سن رمدي يجو باتن سن رمدو سن غنا سن رمد غزي فتناتين سن رمدو تا أيه حرفين أران تنا سدي حرفين رمدين أفرفا قبي سغلنسي حرفي سغلنسي في تارباتي في إرجو أفهم كيسا جم قباتي ومنتو إفهم إرجو أفهم كيسا جم قباتي ومنتو حرفي حرفي
fixa arraba keenya gama fuula duraa arraba keenya gama fuula duraatii fi ayyee irgaan afaan irgaan irgoo afaan keessaa ta gubbaatan bikka tanatti uumamtu akkamitti uumamtiin ilaalamma warri gabatee qabdan warri waan hin achirra baasisan suuraa qabdan bareedaadha suuraa yoo qabaattan bareedaadha asirratti takka isin garsiiseetiin kompiitara irratti isin garsiisa asirratti takka isin garsiiseetiin eegasuma tokko kompiitara irratti isin garsiisa laalaa qaceelloon ni agartaniimi ni agartan sagaleen xiyyaas likki mul'attii isaarraa arabi tolchuun likkitti argitan jeetii yaada ni yaada beektee anumaa yaada malee ta'uu malaa ta'uu dhabuu mala kanaafuu yaaduu qofaa miti sirruma jeetii yaada ayyee haya arraba kun inni kun arraba qammeen kun ilaal kun arraba kun ilkeedha ayyee laalaa qaceellotti qaceelloon laalaa Sibiin ergaa fi sibiin ergaa. Qaceelloo laalu jirtanii yoo qaceelloo laalu jiraatan dhufee. Woo ilmaa qaceelloo mul'atti gaafa. Waan muka qaceelloo baddaan bittaa yaadishee. Aayaa. Hayyee hubadhaa harfiin kalee laallee sadii akkuma kanaati taa'umsisii boccisii wal fakkaatti boccini isaan sadeen wal fakkaatan ta'isarratti uumaman jenne tan fiinxaa arraba keenyaatii fi garee sadaffaa harfii fiinxaa arraba keenyaatii fi ilkeedhaan walitti qabnee uumnu harfii sadii garee sadaffaa harfiin sadeen taa tuqaata gubbaa qabdu daal tuqaata gubbaa qabduu fi xoo tuqaata gubbaa qabdu yookaan harfii saa harfii taqalee laalle harfii saa harfii zaal fi harfii ruwa taqalee laalle akkana harfiin kalee laalle sadeen tana ayyee egaa harfiin goon bakka itti wal tuutu takka hoo xiqqoo irraachisiine sanitti deebite xiqqoo irraachisiine ilkeen afaan keessaa ta gubbaatii fi ilkeen gubbaa gara afaan keessaatii fi bakka irgoon afaan keessaa ta gubbaa itti wal tuutu bakka itti wal tuutu fiinxaa arraba keenyaa xuyinaan fiinxaa arraba keenyaa tiifi gama fuulduraa arraba keenya gama fuulduraa bikka saniin ol tuyna laalaa sirritti bikka saniin tuyna tammee garee afraffaatan kanaan tuyna hayyee asirraa buqqaasnee achiin tuyna eega akkas ta'e tuqaa takka takkitti harfii saatii fi zaalii fi gubbaa jirtu irraa hina taarraa godhuudhaaf tanarraa hina haqee hayyee hogguu akkanaa hinee garee afraffaan nuutaati walii galle foormulaa isaati foormulaa isaati foormulaa garee sadaffaatii fi garee afraffaa garaagarummaa isaati. Maaltu mul'anne? Ka mul'atu siin keessaa bar. Ayyee ka mul'atu biraan si keessa gaa. Qonna jala deem. Qonna jala deem. Kuni akkana haa ta'u. Oguu kun akkana ta'e yoo kun siin galle kanaas sii gala. Teerri namatti ifa akkam.
اللهم صل على محمد اللهم صل على ربي فانكبو إنكبو أدلي أنا الراكل كله ونسان ملي ربي ميف كني في كدارا أيه خلني قرتن وانتي جراتو إسماتو سورا ومسي ربيرا يا ربي نومي يا موتي هندما وهتين هاجمتو وهيت سهاجما أيه كان فيتنيمي أيه كان فيتني نماران تنطولين ساو أيه بر نمولتو جتني نجين كتني بر خدورا سني روي يا بر أما كم بيش جيه ورني دان وانتاتو سني فينكر وعليكم سلام أوي عبد الله إسين أيه ما شاء الله إيجا مولته ما شاء الله تكبير هه آمينة سليمان جت ديكتا إلي إرجع نان شيني إلي جالتاتي إلي إرجع برانجت ويا كانت ساتين نلعب ديبر ويا دا إلي جالتي أيه فيناتي يا ربي نلافز آمين آمين ربي سيالافز أيه قرين أوكي ما شاء الله خري بوتيس بقول عليه ولي إسيني بين باسا داولو قرتني تبوفتني أيه أرانتنا حرفين غري أفرفا حرفين غري أفرفا حرفي سدينو حرفي فينتا عربا خينيا غما دراتي في إركو إلكي قباتي في إركو أفان كيسا غرو دوبات تقودان أممتو حرفي سدي أسيتي سكا غرتنيتي بكي حلو چقولي سكبو فينتا عربا خينياتي إيسا توكا كيلون كن إرغان أفان كيسا تي أقوتو كقبا أقوتو أدين تولي الكيدا أيه حرفي لما أكا تغلي ثافي ذالتي حرفين تا في حرفين دال حرفين تاتي في حرفين دال ولد ياتن واتك قفان الدباني قرو وليوجين وان سدي أفر قبن وليوجي قبن أبتي وليوجي قبن هايه isin dubbisa warra koomenti barreessu isin waan deebisaaf ayyee harfiin tunoo ammaas harfiin xaa sagaleetiis ni ilaalla harfiin xaa ammoo garaagarummaa tanarraa waan garaagarummaa qabduu ni jira ni ilaalla garaagarummaan arraatiis habba sadii tanuma akka idaatti sadii qabdi gareen sadaffaa ida kalaallees garaagarummaan garee gamanaatiif tuniif tanaa ta takka qabduu fi ta lama qabdu san garaagarummaa sadii wali qaban suuraan lameen ammoo isaan lameen kun walii wajjin qabxii qaban tanaan addaa jira takka garaagarummaa walii isaan lameen waliin qabanii adda qabanii jira ayyee ammas namni darsiin edaa san galteef taammaatuun qaceeloon laaftuudha. Namni darsiin edaa san galteef taammaatuun qaceeloon laaftuudha. Na hordofaa sirriitti daqiiqaa 30 qabdan. Daqiiqaa 15 isin qaraaseetiin daqiiqaa 15 gaaffii daqiiqaa 15 nama gaaffii qabuuf hin gadhiisa. Nu gaaffii hin qabaanne naa isin gaafata. Haya harfiin asirraa achi eegala akka edaatti ammaas.
harfiin xaa laala afaan akkamit jira afaan akkamit jira jalqaba hidhiin tun geengoo taati hidhiin geengoo taati takka ilkeen bana taati lama fiixee arrabi keenya gama duraatiin irgoo afaan keessaa ta gubbaatii fi ilkee bikkatti wal xuytu tuqa afuurri bikka bo'uun qallaa banaan afaan keessaa qalloo tanaa jira laaqqa kokkee gadiitti qallattee deemti harfi xaa laalle harfi taatii fi harfi daal harfi taatii fi harfi daal hidhiin banaa taati kana geengoodha na galbisa hidhiin banaa taati tokko kalamadaa arrabni keenya bikki cuquliisaa kun ilkee akkuma kanaa tuqee ilkee gubbaa tiifi bikka irgoon afaan keessaa ta gubbaa itti wal tuqee jira fiinxii tuqee gamni dura ammaas irgootti tuqachi maxxane hayyee arrabni keenya gara duubaatiin gad jaati gakkottooffachaati banaan ballachaa deemti garaagarummaan takkitii tunii fi lameen tun jara kanaa hojii qaban wanni ammaan tana kun isaan lameen walii wajjiin qaban akkuma kalee sanitti eegaa walii wajjiin qaban afaan ilaa kokkee banaa haya kan akkaataa taa'umsaa dubbadeetiin jira waa sadii garaagarummaa qaban akkuma harfi kalee daalii fi harfi ifama harfi daalii fi saan garaagarummaa qabanitti garaagarummaa kun gamanaa fi gamanni garaagarummaa sadii walii qabanitti tanneeni sadii qaban sadeen reefu dubbadheetiin jira takkaarra deebi'a afaan kana ilaala harfiin xaa harfii gabatee irratti halluu adii keessa jirti moo halluu cuquliisa keessa jirti ilaala dabalaa deebisa harfiin xaa gabatee keessatti halluu adii keessa jirti moo halluu cuquliisa keessa jirti daddafaa gaa daddafni oofna mee cuquliisa keessa jirti moo adii keessa jirti harfiin xaa daddafaa wanti fagoo isin irraa deemee dhufaansa wallee moo shabakayyaatu keessaa darbe ayyee umurayyaan faayoo makiddaa sifaan binti islaam ayyee umurayyaan reefu siyaame warri cuquliisa jettan maashaallah halawaa hordoftuu feenaatii binti islaam ayyee bilbilaali mustafa waza fatiyaa asmaa ummu hafsaa ijoollee makida maashaallah egaa maashaallah halluu cuquliisa keessa jirti harfiin xaa halluu cuquliisa keessa jirti roomaa kamaaru maashaallah siriin hordofuu jirtan egaa mister baar cuquliisa keessa jirti maashaallah hayyee harfiin cuquliisa keessa jirtu asmaa jiitu hayyee harfiin cuquliisa keessa jirtu hidhiin teenya geengoo taati muhabba feenaati hayyee hawa cuquliisa keessa jirti hidhiin teenya geengoo taati takka hidhiin teenya geengoo taati takka talamadaa harfiin xaa hidhiin teenya geengoo taati harfiin taatii fi harfiin daal
harfiin taati fi harfiin daal hidhiin teenya banaa taati garaagarummaa jira kanaati. Harfiin xaa hidhiin teenya geengoo taati. Harfiin daalii fi harfiin taa sagalee hin himne sagalee hin himne akkaataa taa'umsa afaaniitiin himu jira. Harfiin daalii fi harfiin taa harfiin daalii fi harfiin taa hidhiin teenya banaa taati. Garaagarummaan isaanii kana ammas harfiin taatii fi harfiin daal gabatee irratti halluu adii keessa jirti hidhiin teenya banaa taati. Okay. Qabxiin lammaffaa ta garaagarummaa qaban. Taa'umsa afaanii arrabni keenya akkamii jira? Arrabni keenya akkamii jira laala. Harfiin xaa bikki cuquliisi fiinxaa arraba keenya irraa eegalee ila hanqa achi oofutti akkamii jira? Hanqi kun itti ol maxxanee jira. Ila hanqa gama walakkaatti dhiyaatutti irgotti ol maxxanee jira. Afaan keessa immoo banaan ila hanqa kokkeetti banaa qalloo jira. Hayyee harfii taatii fi harfii daal taa'umsi hogguu sagalee uumuu deemnu ni banama. Afaan keessa garaagarummaa lamadaa garaagarummaa afaaniiti. Afaan keessaatti garaagarummaan takkaffaa garaagarummaa hidhiiti. Garaagarummaan isaa walii jarri lameen kun walii wajjin kanaa hojii qaban. Harfiin lammaffaa hidhiin kanaa hidhiin geengoodha kanaa hidhiin banaa taati. Kanaan arrabnii fi irgoon afaan keessatti gubbaa walitti dhiyaatan banaa qaba. Kana immoo jara lameen kana arrabni keenya gama duubaatiin siqeeti banaan bal'achaa deemti. Asirraa akka nama xiyyaa yookaan akka qaansaa yookaan waraana yookaan akka xayyaara jetti akka afaan makiinaa dolfiin akkas ta'a. Qabxii lammaffaa. Qabxiin sadaffaa harfii tana sagalee isii bakkatti akkaataa itti jennu jenneeti garaagarummaa sadaffaa adda baasa. Garaagarummaa sadaffaa adda baasa. Garaagarummaa sadaffaa hayyee harfiin xaa amma na hordofaa. Harfiin xaa sagaleen isiin nu kennitu sagalee xaa jennaan. Harfiin xaa sagaleen isiin nu kennitu sagalee xaa jennaan. Tara torba jenna. Tara torba jenna hayyee eegala xaa 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 hayyee hidhiin teenya geengoo taateeti xaa jenniin. Okay. Harfiin daal hidhiin teenya banaa jirti. Arrabni keenya fiinxisaa bikka tana tuqaa ni agartanii akkaataa itti tuqaniin akkaataa suuraarra jiru kanatti. Hayyee harfiin daal sagaleen isiin nu kennitu daa du'a miti. Afaan keenya agartanii harfiin tun ammoo xoo harfiin tun maqaan isii daali. Sagaleen isiin nu kennitu sirrijja hojjettanii maashaallah. Aminaa Sulee sisiman neebar waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Saa dabarsitee dhuftee jilbiifadhu gurra qabadhu. Takka mana barnootaa takka isin goone dur qabuuf deemaa jilbiifadhu gurra qabadhu namaan jaalli. Tan barkak isin hin jenneet waalaikum salaam bakka nagayaan dhufte isin hundinuu. Hayyee mee sagaleetti yakkaan tijjoo jiru ni agartanii dhageessanii hayyee
zaan jenne da da da. Hayyee harfiin sadaffaa taadha. Harfiin gamanaa tamma laalutun taadha. Harfiin taa sagaleen isiin noqonnitu matuma siiti taa 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 taa. Hayyee harfiin tun taa tana daa 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 jennaan. Tana immoo taa 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 taa. Faan jenne faa hin jenne taa hin jiru jira. Da 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 ta ta ta. Ni agartan arraba keenyaa fi ergoo yaqaa'u bakka arrabni nii fi ergoon afaan keessaa gubbaa ooltu itti sanarraa gabbuqqaasna. Hayyee akkam jennaan kana de de de. Tanaanoo ta ta ta. Hidhiin teenya adda banamti. Hogguu de de jennu hidhiin teenya adda deemti. Hogguu ta jennus hidhiin teenya adda deemti. Haya garaagarummaa isaanii kan sadaffaa laalleeti. Garaagarummaa isaanii kan sadaffaa laalleeti. Eegas booda hujii dareetiin isinii kanna. Hujii dareetiin isinii kanna. Takkam tan feetan gareedhaan irra wal mari'attanii inshallah gizee biraatti garee goona. Gizee biraa garee goona. Arra barreeffamumaan naa deebistan sagalee fi maarree gaafa gareetiin goona inshallah. Hayyee harfiin xaatii fi harfi daa sagalee daa fi taa harfi sagalee xaatii wajjii garaagarummaa lama laallee jira. Garaagarummaan sadaffaa harfiin xaa sagaleen isiin nu kennitu sagalee furtuu moqalloo. Harfiin taa fi harfiin daa harfiin taatii fi harfiin daa. Egaa kana qajeelloon qalbisaa dee 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 taa 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 dee 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 taa. Hayyee sagaleen nu kennitu furtuu moqalloo harfiin xaa dafa. Tabarakallah. Waalaikum salam Fawziyaa. Daba deebisaatee saniin eeguudhaaf taa'u jira amma. Harfiin harfiin tun sagaleen isiin nu kennitu furdoo moqalloodha. Sababa asnaaf himtan. Sagaleen halee laallee jira. Harfi waatii fi harfi la ra qalamee wal fakkaattu sanii fi tagamanaa sagaleen maali jennee garaagarummaan hin qaban. Akkuma saniiti. Hayyee harfiin xaa. Hayyee nama lamaan harkee namni lameen garaagaraa. Hayyee xaan Sofiyaan. Hayyee maashaallah xaan furdoodha. Hayyee qalloo meegaa inumaatu garagareen isin wal dorgomsaa wili garee dhiiraatii fi garee dhalaa garee dubartootaatii fi garee dhiiraa jeetiin wal isin dorgomsisaa. Ammaas gareettiin isin oowee inumaa boruurraa eegallee gareedhaan hin oof. Biseen fedhe immoo garee maqaa qubee ilaalzaa jiraami qubee afaan Oromoo warri qubeen isaanii aarraa eegalu aarraa ilaanqaa faatti godhuu fi ammaas warri qubeen isaa eerraa maarree jeetiin qubee fuuldura maqaa keessan kan duraatiin isin ramadee akkasii wal gareedhaan isin dorgomsiisa. Maashaallah sababni qubeen xaa furdoodha. Sagaleen isiin nu kennitu sagalee furdoo nu kenniti xaan. Sababni itti sagaleen furdoo taate maali?
ayyee harfiin furdoodha ayyee sababaanoo sagaleen ni daalii fi taa'ee sagaleen ni qallatti maaliif qallatte ayyee harfiin xaa furdoodha ibsaanaaf maashaallah bakka barsiisota naa taatanii heerisiniin kun tam ayyee siyaadii qaadii sayyidii qaadii wayaniin kunis numaan jazbaayilii yoo ta'e harfi arabii jennaan kamaru ayyee harfiin furdoon sababaan furdatteef maashaallah mina moo jabaattan maashaallah halluu cuquliisa keessa jirti ayyee murayyaan halluu cuquliisa keessa waan jirtuuf qofaa miti halluu cuquliisa keessa waan jirtu qofaa miti wanni furdatteef halluu cuquliisa keessa jiru hundinuu furdoodha sirri halluu cuquliisa keessa wanni jirtu hundinuu furdoodha maal jette deebisaatee bar gama mirgaa katabde gama gara bitaati faayoo jaafar deebisaatee maal jetti mee booda deebisee yooni najaarkaa kutti ayyee seenaati halluu cuquliisa keessa jirti ayyee taakka talamadaa gareen qubeen torbeen keessa wanni ramadamtu hidhiin teenya geengoo tan taatu hundinuu sagaleen isii furdoodha jenne sababni eda waan laallee jira harfii waagizee jennu hidhiin teenya waan geengoo taatuuf jecha hafuurri silaa afaan keenya kallattii hundaan ba'uu barbaadu hidhiin teenya ta geengoo taate hafuura cinaa afaan keessa nu qabdeeti mallaan teenya gara lachuutiin afuufamti harfiin hogguu hidhiin geengoo taate hogguu hidhiin teenya geengoo taate harfiin hogguu hidhiin teenya geengoo taate itti sagaleen furdoo sababni jennuuniif hogguu dubbisu ayyee ma dhufe maashaallah takbiir ayyee hafuurri kallattii hundaan waan ba'uu hin dandeenyeef jecha maal ta'a afaan keessatti ol qabamee eegas booda mallaan teenya mallaqish nu taati fuula gamadachuutiin ayyee mee jennu amina sulee magaalaa uwwise kanatti qa barre nama magaalaa uwwisuun dhabe ayyee haa jennu harfii xaa hafuura keenya akkam akka ta'u laalla ayyee hidhii teenya geengoo waa goonu dafaa hidhii teenya geengoo waa goonu arraba keenya akkaan ammaan tan itti kaayame akka suuraa agartan kanatti haa keenyu kanaas akka kanatti haa bannu dafaa egaa oo maashaallah amin ayyee keenya miti oguu keenya booda wali jennu ayyee xaa mee laala oguu xaa jennu ayyee maaltu isinii dhageema dubbisame mallaan keessan hiniin ta'e mallaan teenya gamni lachuu hin furdottu yookaan hafuurii qabee gadi hin dhiisu maal jettan abdii shariif bakka jechuun edabee taaminaa suleetun
waan jettee jira. Jaarsa kiyyaan eegaati ni deemaa jette. Abdii Shariif. Qajeeloo tasbeetiin takka isin kofalchiiseen booda deemaa. Arraa tana ol beetiin shaashaa isin godhee sagantaa fite takka isin boorsee isin biraa deema. Arraa osoon isin hin boorsine isin biraan deemu bar. Abshir hayyee booda gisee isin boorsuu deemu suuraa taniif duraa kaaseetiin amma darsi jiraami. Suuraa duraa kaasee isin dura dhaabbadee shaashaa isin godhee akkasii dabaan. Egaa irraan deebi'aa abdiin isaa Aminaa Sulee qofa beekta. Aminaa Sulee jaarsaan ni eegaati. Dafaa sagantaa oomishaa itti akka limu dheengata kutte. Kanaafuu akka jaarsi nu biraa yaabne akka darsii qaraatuufiin Aminaa Sulee jee maaltu maal ta'e? Aiboo komitara dhabe lafa kubube. Ni asii garanaa ni dhaje. Haya. Kanaafi abdii kiyya narra laalingaa. Hayyee sagaleen harfiin xaa sagalee furdoodha. Hayyee. Abshir abdii kiyya. Aminaa Sulee tiitee. Jaarsaan qaba jetti malee silaa jaarsa qabaachuu baatte. Siif dheekarna siif dheeyna. Siif dheeyna akkam silaa jaarsa qabaachuu baatte jaarsaan qaba jette malee. Siif dheeyna akkam ni feete abdi. Hayyee ahora no kovalchiistan ana kovaas ni kovalchiisaa isinis no kovalchiisu qabdan gaa'e wayyaa tokkiche dafnee arra daddafneeti urjimataami akka namuu qalbii takkaan jummaa dhagu sagaleen cicittee dhuftee jirti Abshir saba koo amma daddafneeti tana birraa finnee xiqqoo boorree arra qalbiidhaanis kofla na feete beekta. Aayiboo isinis dhiyoo tanan qofallee nashidaa taate dhukkee irraa kanee jira. Hayyee harfiin tun furdoodha bira kunne boruu irra deebinee ilaalla yoo dubbisee yoo barbaachisaa ta'e. Arra immoo xiqqoo bohaaruu qabna. Xiqqoo sammuu zanaafataa jechuu qabna beektee hanqarraa qabnu qabannee rabbi nu haa laaffisu. Maaliifin akkana jarjessee takalee sanii irratti darsiin nu galtee jirti. Haa harfiin daatii fi harfiin taa akkaataan uumama isaanii kana harfiin lameen kun sagaleen qalloodha. Sagaleen qalloo cuquliisaatu gabateen halluu adii keessa jirti. Hidhiin teenya ni banamti waan hayyee hidhiin ni banamti. Akkitti dubbisnu ammaas sagaleen akkaataan sagalee itti baasu kana qalbiin qabadda. Taa hin jennu akka qubee afaan Oromootti. Taa hin jennu jennu taa mee hidhiiti jalaala oguu dubbisnu harfii taa jennuunii fi harfii daa jennuun tana akkanatti hin dubbisu. Afaan keenya ni mul'ata. Tuttuqaa lama qabdi. Tan ammoo tan ammoo hidhiin garaagarummaa na agartanii garuu ni agartanii hidhiiti jira. Ni agartanii isaa. Bilaashumaan afaan banee akka raadiyoona gaafattiisanitti lafa jira. Waan kun ciramaadha harkatifamaa. Waan afaan kiyya nan agarree boodi reefu irraa eegalee mataan kiyya kun hundi ni murama. Hayyemaa tan agaruun ooltan. Harfiin xaa oguu dubbisnu. Hidhiin teenya geengoo taatee jirti. Hogguu harfii tan dubbisnu xaa hin jennu. Hayyee
وقو هرفي تندب بسنو انجن أكجن أو 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 أمني ولا تيرين أو هرفي دالي في هرفي تا أكتي جنو أكتي جنو هيدين تينيا أدبا نمتي جني سجلك الله خنيتي جنون هيدين تينيا أدبا نمتي جني سجلك أنه هيا كمي سجلك أنه خنيتي هرفي سدفالان تا 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 إنجن تا إنجن تا يو جنة أرمني خينيا أسكي أرمني خينيا أخيه أرمني خينيا شخين سخين أكو بيفان أرومتي تا إنجن تا جنة تا بكا تقع جنة سنتونيتي تا جن دال مو عارفين دال وقو سغلين يسيدو بيسنو دا 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 إلينا دبنم إفا طوابتي جنة طوا أيه فردفة شوفني دنديسة ولي قرو بك براتي سنيمي سريسة آية عارفين لمن تافي دا تافي دا ينسن إني وان برمتويتا هفوري خينيا لان كالتين دامبا دا يو جنس يو هفوري جرات كالتين دامبا تتنا إني نغوان تاتيتا ملا أسيتي او asif yasin buka mallaki shinu ta kanafu harfin akarfi dhati furdo sagale furdo qarniti sababa hafurri keenya afaan keessatti qabame hidii teenya kanatti achi godhe sagale furdo uumsisa takkasan harfin taati fi harfin da akkuma ida harfi taati fi harfi dha sagale isan kannan ذا في فا وجود بسنو هني تيجي دبنمتي أفوري خلتيون دام بوتي سجلين كلهم بعد جنتي أم الراس حرفي تا سجلي تا يتوفي أمس حرفي دال سجلي دا يتوفي سجلي تا جت أفوري خلتيون دوام بويجا سجلي كلهم با ورش إن شاء الله أيه كون كنا فكاتا إن شاء الله إسني قلي جرا yoo isinii galee jiraate lakkoofsa torba kataba yoo isinii galee jiraate lakkoofsa torba kataba isaan moo gidaara maali isin gariisa yaa lakkije ayyee arra likki jirti yeroo footokooppii irratti jideebira footokooppii irratti achi deebinaa orjinaalli isinii galee arraan tana gabatee tana jalaan ta'a ana maashaallah walumaanuu nuraa jaalatu gaa warra irraa fayyadamu nu haa godhu maashaallah koneekshinii ayyee abdii sii galee umurayyaan saddeetoo maali shakkii irraa qabda torba naa galee jira saddeet garuu shakkiin qabaa jechuudha umurayyaan bika shakkii san irraa dhiisi daa maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam waan siin galle lakkisi waan shakkitu lakkisi waan hin shakkine gara waan hin shakkine jalladhu jeen waan si shakkisiisu irraa gara waan si shakkisiisne jalladhu umurayyaan kanaafuu lakkoofsi saddeessan shakkii keessaa qabda torba irra naa cimi islaam what is your problem Bilal Sultan
Maashaallah awraarra jabaatan. Ara jabaatan inuma akkanatti ilillee osoo hin jenne olartanii takbiir. Ayyee isaan darsiitii dhumtee jirti gaaffiillee akka qabdanii sa'u maashaallah. Jiitu Oromiyaa xumureetiin jira gaa sagantaa darsii. Egaa inshallah gaaf tokko tokko sagantaa boortii isiniifis ni kenna. Sagantaa boortii isiniifis ni kenna. Sagaleedhaan bilbiltanii gootan waa hundaa'u akkumaan ogguudhaan qaraayise waan takka qaraayise isinis irratti himatanitti waan isin qunnameeraa takka takka ni himtan. Ayyee paaltookii dubbiin paaltookii tun hin dhumtu 2010 bara kuma 2010 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Kawaasa. Rasina siraat. Maaltu qabu? Ayyaama ifitti as garagalchaatiin dubbadha. Sagalee inni kutte munguut ni adda laalachaatiin miti. Ini foto kasus ini nih, warga kan, ayo. Aye, warna kuna merah ya. Kagatamanyo che andu no. Ega abaga orakan ka jelo mola dutti. Aran tana botas gaboni buare shasha yenne wiyatianu. Isinis wasin kuname yo qabatan. Namni mufetan. Isin rain ke wala. Aye. Ega bara kumala wa fudani je wani baltok tun wana gote imen fitobar. Beita namni sanin ammallee Facebook irratti friendidha gizee wal dubbisna nama Kanaada jiru ani Itoophiyaa haramaan jira Oromiyaa kana bismillahir rahmanir rahim muadaraare sawiyaatti godhani private sagantaa dabarseetiin sagantaa qaba halkan saa torbarraayin akka lakkoofsa biyya teenyaatti halkan saa torbarraayin ilaanka saa 8 qaba Sheekh Anwaris achirratti darsii qaraayisaa ifaadiin islaam jaanii Sheekh Gaarii jaanii jira namni dinuu qaba Abdii Hussein Baaburiyan asii khadeeme inni sagantaa qaba ture Seeful Jiyaa jaanii ammallee Ameerikaa jira sagantaa achi dabarsaa jiriti luqun qaban anammoo halkan saa torbarraa ilaanka saa 8 naa qabnan maaliif reediyoo FM juus khaniifi tiyyaa qabu jira khaniifi tiyyaa biyyatti tolchee hawaasaaf haramaa fi naannoo haramaa kiiloomeetira 36 ilaanka adaree aratajaa kana hunda deem baadiyyaaf magaalaa hundi sagantaa paaltoksan live hin dhageessa uummata darsichi irratti deemtu ammoo ilaa saa 6 qaba reediyoo guyyaa saa 8 irraa ilaanka saa 6 reediyoo uummataaf dabarsa mana keenya hin dabarsa halkan gisee saa torbate achirraa anaa fi absee tokko sagantaa daddabarsinee uummata bohaarsinee kokkobalchiisnee maal jennee baan amma babbare beetee oguu ammaan tana sagantaa dabarsi booda piraayiveetii jaaniiti bilisa Oromoo imoona bilbilanii nachin kan jeetiin dhaabsee dileetiin godhatiin hin deebisa obsi sagantaa tana oguu fitadhee ka bilbiluu feetan achirra bilbiltanii uumaa rakkoon qabu yookaan sagantaa bilbilaniiti narra bashan jeeti darsii fitadhee mi'aafaa isiniif hin banaa
isini himaatiin banaa inshallah darsi fitadeetiin jira ni deebisa abshir waan kana takka himeetiin takka aantuufis ittiin isin ol deebisa amma sagantaa kumaan dabarseetti sagantaa kumaan dabarsu jirutti fite diimaa fira kan beekte akka bilbilanii akka amman tanaatti akka bilbilanii nun cikkine jeeti diimaa fira irra keessa abbaan fedhe yoo miseejii barreesse singeewu yoo si bilbilee singeewu sagantaa ta'e naguma uffattee baata kana Usmail diimaa fira kaasii naan jette wisbar jedhanii gruupuma keessatti abbichuma maqaa isaa irratti katabdeessan qofa harka malee namni biraan argu icciitii jechuudha waan goisaa amma ulaan irraa banii Usmail naan jette ayyee iftuu oromiyaa ani warra Haramaati magaalaa Haramaa amma akkata isaatti halka san roobu jira meenuma laalaa kaase manni keenyaas way ajaa'ibaa laa dubbiin tun rabbiin dhukkeena irraa kaasuuf deemaa ta'e jechuun jazbaa gagamaa beektaa gabaree baadiyyaatti rakka qabdu keessa jirtu hajaan sanii fi an akka tokko gaafa san akkas ta'an amin alaa isiniin kan inshallah sila kuusas nin kan amma roobni roobu jira akka sagantaa fixetti Usmail ulaan irraa banii jettee barreessite piraayiveetii kophaana dubbisu jirti beekte piraayiveetii jechuun akka ammaan tana miseenjeraan kophaatti amma guruppii osoo jiru miseenjeraan maarree olii dowwalanii kan akkasii Usmail ulaan dadha'u jiraati ulaan irraa banii jette ulaan dadha'uu san gisee kophaa piraayiveetii nama ergan wanti qaw jetti milikata sagaleetii itti godhata ulaa isii bira qaw jette natti hin dhumne diimaan fira kaa'e wanti takkallee natti hin seenu blookiin halaal fira godhe Usmail jette barreeffamaan ruumii keessatti amma Usmail jette barmaayikiiraan jira ruumii keessatti piraayiveetiin Usmail ulaan irraa banii fixadheetiin achi taa'u jira malee fixadheetiin gabbu'ee maayikii gadhiisee akkasitti barreeffamaan waan isaan barreessan lallaalu jira waan barreessan Usmail ulaan si dadha'u jira banii naan jette ulattiin dhiyaaddaa ulaa gurraan gaccikase ulaa teenya ta dhugaa isin kanarra jirte naramaan jira gurra wayaka dagum jazbummaa kana laal way wani beenya man beeytu bar naxileetumaan waan humnati yaa olii seene bar kompiitaraa gaafasin tuttuku torbaa tokko bar kompiitaraa fi wanta san nanagun ayyee boodarra gurraan gaccikaseetiin dhabe ulaa dadhamtu dhabe waan ulaa dadhamtu nagarree hin jeen barreeffamaan ulaa takkalee ta dadhamtu nagarree hin jeen way qabbanti na dhoytee na roobu jira naan jette roobu jiraan jekka dhugaatti way karaaraan manni keenyas karaa makiinaarra manni keenya karaa makiinaa tarkaanfii lama yoo deem tarkaanfatte karaa makiinaati wajii walir amma way Usmail ulaan qabbanti na dhoyte karaaraan ejju jira qabbanti na dhoyte irra roobu jira jette akka dhugaa roobu jira nu biraas wallahi ulaan dhadha'u jira ulaa dhabeemi qabbanti na dhoyte karaarraa jireennan wallahi gabbeetiin toora saa torbaa fi maarree maaliin dhufte isin tujjinniidha xayyaara kamiin dhufte yeeti karaarra akka jirtuni biyaa amma karaarra gabbee an gabbee mana keenya ulaa banaa dhiseetiin gabbee rooba keessa ejjee karaa makiinaarra barbaadu jira eessa jirti jee akkanatti barbaada roobni na roobu jira wajjii dheebar daqiiqaa torba moo saddeetin keessa ejjee rooba san keessa ishee barbaaduudhaaf ajaa'iba akkasittiin roobni na cafaqee ogguun ol deebi'u boo karaarra ejjeetis barbaade si dhabee hin jee wallahi jennaan eessa uluma duraan ejju jiraa bar woo namatti hin taphatiin ulaa dura kunoo roobni qufeenta karaa makinaan wayna kofatte achiin baanuu bar naan jette piraayiveetiin si dubbisu jira miseejiin si erganarraa miseejii blookiif kaasiiti miseejiin si erga dubbisiin siin jee bar naan jette wayyaa boleetiiti akkanaan ta'e way kunumaan jees baanjee takasanii
miseenjara miseejire miseenjarri jiru gaafa san hayyee katti aanu Naayiroobiidhaan dhufe yoo akkumaan dhufetti eenyu nama dubbatu jira nama dubbachuu jiru jira narraa lolaan hin dubbaddu narraa lolaan amma gaafa kaanis gaafaan biyyatanii dura dhufe namu waliin kana ja'uuf namni tokko waan isa qunname takkaa gaddataa takkaa gammachuutaa takkaa qoflataa waan adda addaan nama qunnama egaa isin yaadachiisu waan irra dabartan akka yaadachiisu bilisaadha maal Aminaas illee bilisaa maal jedhe ni rarraasi nama na dubbate moo nama na dubbate as qabiilaa akkanatti gosfantiroo keessa kaayi hayyee asiin dhufe moo afaan kiswaaliin beeku opereeshina jaaniiti poolisni biyya tanaa manarra deddeebiin nama qaqqabu jira kaartii mattaawaqii qabu ummata kan qabu amma Zakir ammallee quraana wanta gubbatti Zakir Abdullahi eenyuti abu maayidha imoonsaa Facebook irratti Zakir Usman Abdullahi moo Zakir Abdullahi maqaasaa Zakir Abdullahi Usmaan isaa inni mana tokko galla maatii Daawud Yookaa'oo Izaam Ibrahim inninis manni xiyyaa isaan gidduu jira mana tokko keessa hojii galla foqii gubbaa mani maatii gamanaan jira kan isaan jidduun jira Adamii fi Zakir jedhanii as galan amma poolisiin dhufe na dura jiran mattaaqiyaa qabanii waa hunda qaban an saantiiman qabu maallaqa adiidhaas hin qabu amma dhufaniitu moolaa gawga godhanii naqasa yaa dura gaafa sa reediyoon saalaa hojiin dalagaa sagantaa dalageetiin qaaxiraa bulee guyyaa arbaa ta'uun beeku kana ulaa gawga godhan ni hin banne amma tokko kabooranaa afaan Oromoo beeku jira jitu lolaan irraa gabbaasaa cafaka jechuun yaadumaan tuma silaa taayisan jiraate Zakiti boksii yoo barbaade ana bareedinu jitu ana bareedinu an eenyunase ogaan namatti biyyoom taikaara gadi sakaraanticha anaa miti boksii yoo barbaade Boksii yoo barbaade taayisaniin geggeebsa karatii yoo feetes buruduliniin ciibsa yaad ammaa si garsiisa jeen hayyee kana poolisiin gidee ola goggo godhu anti kaartiin qabu wanta qabumi kana aboo firraa dhufeetii afaan kiswaaliitiin naan dubbate tokko booranaadha afaan Oromoo ni beeku anaaf dhiyoota naan dhufee silaa isaanii jechuu qabaami dhiiseetumaan Zakir akkuma namatti jee kanatti hin jeen gaafa baaragee Zakir yaalmaadha xiyyaa yaa puliisa xiyyaa ani fiifuu dhiyoota naan dhufeemi ii Zakir hin jaanime kana gaafachuu jiru nama biraa kan itti himu jiru nama biraa inninis mattaaqiyaa isaa barbaadu jira shiddaatti jira way ajaa'ibaa bara hojiitu Oromiyaan haadhiisaa lilmeen diraaf isin anuma caqasaa lilmee halluuna guddaa saniin diraaf hayyee Zakir yaalmaadatiyaa yaa obboleessa kiyya ani fiifuu ammaante dhiyoota naan dhufeemi Zakir keenyaan jeesaa jiru gurbaan afaan Oromoo ni beeka if keessa noqqobni jira useef waliin dhalaan wayii yaa obboleessa kiyya ani mattaaqiyaa qabuumi naa dubbata ammaas kiswaanii hin beeku isaa jedham Zakir yaa obboleessa kiyya an afaan kiswaanii wayii hin beeka hin beekuumi
Simbiya kujiin kaan jaan feete. Gurmaa oflaan na dhume. Boodarra Zakirmaan naan jee tasaatii bishidda jiraami. Aboon beeku na dhiisi. Yaafuu waan ayitii dhabeetiin baar jee. Isatti dhiiseetiin maatiin daawwitee rafi jira. Ulaa bira dhaqee ulaa tokko godhee daawwitee yaan maalatiyyaa yaa puliisa yaa kayin irraatti dubbatu kaa hin jeen. Maali naan jee. Ani hawwiin afaan beekaa. Ayitis mataa kee sin qabuumi mataa keetiin beekaasi. Mataa kee sin qabuumi. Afaan isin beekumi maatii daawwitee yaan maalatiyyaa. Kee kaan jaarroo jira kee. Fira ol kee firra afaan keessaa ittiin irratti dubbate. Boodarra ana akkasii babbar silaa maallaqa yoo xiqqaate $10,000 $100 ol namarraa fudhatanii nama gadhiisan beekte. An saantima qabu xafraana. Gaafaan ture dhufu maallaqa Itoophiyaa $25,000 biyyaa bee hoggum as seenu shilingii 100 qofaan hin seenu. Shilingii 100 saniis karaa 10 jedhee achi bu'eetiin achi gideen dhufu motoraafiin kafalee 0 haa takka malee hin dhufe. Maallaqaan qaba waan kanaa akkasuma rabbiin nagaa ofee haniira lamanarraan fuudhin haniinumaan qabne deebii jaanii akkasiin ol deebisan akkasittiin waan akkasii faan na qunname taqofla ajaa'ibaa guyyaa biraattiin isinii kaan. Hayyee waan takkaan aktiidha. Waan takka akka gootanii isiniin jaa namni hundinuu bika jirtan. Akkaan an godhu tara 10 isinii jaa tara 10 ni shaakaltanii eegas booda har'a sagantaa boortiitiin jee boortiin qofla qofaa miti. Ayyee halalus tinii isaa wadantaa isaati. Amma irraanfadhaa ifin daranii na yaabbuleeyyan kiyya. Amma qalbii na bira jiraadha. Jiraa sablisuun jalaa callisuu jette Oromoon. Akkasumaami jiraa sablisuun jalaa callisuu. Hanqaa soyee bututee gala. Arraan tana aara qabuun. Arraan tana ni bohaarra jenneemi. Sagantaa qophii boortii qabna jenneemi. Kan hina garaan gubateetuma deemaa itti dhiisaa isin. Masgida karaa jaa'ee. Ani masgida karaa lamaati malee masgida karaa ja'a. Giseen dhaqee salaata. Ogguun gaarii isaa dhaqee waa bitachuu deemu takka ogguun akkanumatti wakiin deemaa magaalaa laalajee gaarii isaa deemuun masgida karaa ja'a salaata. Masgida karaa lamaatti salaata. Masgida karaa lamaa biraan jiran. Amma bikkiin irraa dabarsu jiru istuudiyoo Gaaddisa Islaamaa maktabaa Sheekh Anwar asiifi maktabaan Sheekh Anwar sagantaa keessaa dabarsu isaa fi Sheekh Anasfaanis keessaa dabarsan kee mana tokko madrasaa tokko nu jidduu jira. Hayyee waan hin godhaa jiru kana gootan yoo gootan badhaasa qabdan namni likki godhe sirri godhe badhaasa qaba. Badhaasa ajaa'ibaa qaba. Namni sirriitti waan hin godhi jechuun kana godhe badhaasa qaba. Har'aan tana sagantaa boortiin kofla qofaa miti. Aktiinis ni jirti. Aktiin ni jirti. Har'a aktiidha. Boortii keessaa aktiidha. Aktiin ni jirti. Har'a aktiidha dubbiini. Ilka qopheessaa kursii irra tattaa'ame. Warri kursii qabdan kursii irra tattaa'a. Warri kursii hin qabnes badhaasa qabdaniin jee naagartanii inshaallah dhibbarraa dhibba naagartan jeetii yaada matoo mee jilba kiyyanii agartanii mi jilba kiyyanii agartan harka kiyya kan jilba tokko agaruu jirtan. Hayyee karaa 10 osoo addaan hin dhaabne dura isteeppii suutattee isin garsiisa. Harka keenya asirra keenye hayyee
harki mirgaa kiyya hogguu funyaan tuqatu tara kudhan badhaasa qabdanii jee ooy anas ooy ayyee harki kiyya ka mirgaa hogguu funyaan tuqatu harki bitaachaa gurra mirgaa tuqata laal gurra mirgaa tuqata hogguu gaddeebi'ee harki kiyya ka bitaachaa gurra tuqatu funyaan tuqatu harki kiyya ka mirgaa amma ka duraan as tuqate eessa tuqata gurra bitaachaa akka tuqata laal akkana maal feetu akkana jetta yeroo irratti anammoo akka itti godhu laal harki kiyya hogguu harki mirgaa funyaan tuqate amma gara galcheetiin jira kun harka mirgaatinaaf isin bira akka bitaati hogguu harki kun kana tuqate harki kun ammoo gurra kana tuqata gabbuusta harki bitaachaa kana tuqa funyaan qaba harki mirgaa ka duraan gurratu wantaa tuqa gurra kana tuqa naagartanii tara kudhanii wal jala jaa tara kudhan wal jala kajee badhaasa qaba laal takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan agartan takkaan irra deebi'e tara kudhan jilba dhooytan takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan ja'a namni sirri jee fi akka taatan natti himtan akka taatan natti himtan ayyee mee waan irra geessan akkam faa maal faa ispoortii bar sagantaa boortiiti jenneemi ispoortiidha ayyee ayyee isin biran jiru akka isin taatan tilmaamee isin himuu ni hin danda'a sirriidha Muhammad ayyee injen abbaan fedhe hin jedhu anuu dirqittiin bare ayyee waan isin biran jiruumi isin biran jiruumi waan isin jettan tilmaamee isin himuu hin danda'a ayyee waan akka isin jettan tilmaamee isin himuu ni danda'a ayyee namni tokko akkana juufaan mala kan jafaa ittuquu jira tokko ka bootaa dhabee bootuma qaam fuula isaa irraa ittuquu barbaadee dhabuu jira gurrafaa akkana jee dhabuu jira namni tokko akkana jee akkuma ijoollee kaafirraa akkana jee wal bira kutus haala adda addaa jira amma silaa ija wal bira yaallee wal agarre namni hundinuu bohaartii akka ajaa'iba koflee kufa harki keessa bootaa dhabdan tara kudhaniin jee tara sagalii yoo gootee takka dhabde umaa kotte Najaa binti Ahmad ayyee wal darba nama duraa wal dabra inshallah sagantaa boru darsii maal qabnu darsii wanni qabnu wanni itti qophooytan wanni isin itti qophooytanii dhufuu qabdan boru gabatee irratti oliin isinii baasaa harfii garee afraffaati tun gareen tun garee afraffaati garee shanaffaati isin ilaalla inshallah egaa nagayaan naa turaa amma sagantaa boruutti walitti deebinutti hedduun isin jaaladhaa obboleeyyan kiyyaa kabajamoo qaqqaalii warreen diin barachuudhaaf yeroo teessan gubdanii dalagaa itti jirtanis dalagaa kana dhaabdanii itti yaaddanii
sagantaa tanaa waalaikum salaam Rabia Makida maal gaafate gaafadhu maal gaafachuu feeta Makida Kamal maal gaafachuu feeta gaafadhu Jamal Nasir maal jette Jamal Nasir maal jette Makida gaafadhu meeti waa gaaffii gaafattu نشيدة تمي سنيجا نشيدة سنيجا نشيدة تني فيتني برسين وين نشيدة تني فيتني ويا جايبار يا نما إسلام والجلنو جلالتين يا ربي بجاجونو Obboleeyyan diin islaamaatana yookaan goone dhugaa namanna yaa nama islaama abshiruma arraan tanaanuu ittiin aarreebar dhuunfatti nu arrabsanii ammoo diinuma tuqin waanuma darsii teenya jeeqaa hinjiin yoo badan nuti kophaa teenya nu arrabsanii abshir ni obsina abo amina sule ati bilbila kana oo bakka kana oo kana ati bakka bilbili kee maraataadhaami wanta geesi maali Amaanuel geesi nashidaal karana duraa dhaabdan يا نما إسلام والجلنو جلالتين يا ربي بجاجونو يا نما إسلام والجلنو جلالتين يا ربي بجاجونو وبليان دين إسلامتنا يوكان غوني دوغانا منا Obboleeyyan diin islaamaatana yookaan goone dhugaan amannaa islaamni waliif obboleeysaa jechuudhaan rabbiin quraanaan ibsaa islaamni waliif obboleeysaa jechuudhaan rabbiin quraanaan ibsaa Obbolummaa jittuu teessanii jabeeffadhaan jee rabbiini tanaafuu haataan obboleeyyanii yaa nama islaamaa wal jaalannu jaalala teenya rabbiif jecha goonu yaa nama islaamaa wal jaalannu جلالتين يا ربي بجاجونو بلين دين إسلاماتنا يوكانا غوني دوغانا منا يا نما إسلاما والجلنو جلالتين يا ربي بجاجونو بلين دين إسلاماتنا Yokana goni dugana mana warri kiyama gati sahelu gati sarapi jala kanolu
والركياما قاتيسا هلو قاتيسا ربي جلك نولو تربين كيسا توكو كوال جالتي ربي جيشا ورّا والدياتي جيرو يوكان دوتي كانت دبافتي يا نما إسلامها والجالنو جلالتين يا ربي جيشا قونو يا نما إسلامها والجالنو جلالتين يا ربي جيشا قونو أبالين دين إسلامتنا يوكان قوني دوكان منا أبالين دين إسلامتنا يوكان قوني دوكان منا يجون أن خرشا سجل والله لازم دوكا أن سجلت يتني في دقيقة فدو والله لازم ولا لونين كتبا نين غدا وايتو اسوسماس ماريس وادلا نين ورابا وغون قبيسي غافوان بيجرو ابوشي ماجتي سغلتي والله نين كان فدي دغين فچو اما سيني بريدو لامي ما عندي بريد أماس غافر راديو رسالة توجيه له والله لازم ما قاسين يريد يوم دغلغا كيزين ورابو كفان يديت كيزين قروبي تشالان تكاساس ريس غورو اكس بودا انت غيفدو سغ نين كام فدا سغلتي فكتو تكا غرو نمني برا والله غاف توريا ددا واسابي رسالاتي ورسينني يا چيرتي يادا خنجو جيراني أنا سينيالي وكان جاي نفتي وقولي سخينيا غازيتين جا خينيا سغلي كاميوتو سغلي ميوتو كابوجاني كان نفارسن أوني كملا والله لازم سغلو ماني ولولو ديلان كبا غيرساس ني كبا نشيداس ني كبا وديلان كبا يوتيوب اسمه تو يوسنتن ولولو تياس نيركتن نشيدات يديلا جرا akkasumatti ammas geerarsaas dilaan qaba sagantaa reediyoo illee kan hin dalage usmeetuub namni hedduun ni hordofa jeeti yaada namni gara biyya arabaa jiru kun usmeetuub gubbaarra jira kan hin duraan baase jechuudha amma immoo garii isaa gara gaaddisa islaamaa oofishaalitti deebisuutti hin jira inshaallah kanaafuu waloloote siifin argaa isinii waloloos nashiidaas hunda isiniif hin argamu isinummaan feenaan Geresa, amma tanabo katira namu judem irraftu ati. Adinani irraftu. Umurayyan naralo linka. Arata ni duai borun sini gora rango. Abu Shekhiya, wallahi lazim akarmat das niyata akarmat wallahi. Gawan dura makake guya dura siarken. Mucaa tokko abbuush jedhanii ganda keenya jiraati. Nama naamusaa tokko. Yaa'u mucaa akkasiisan ta'uun ooltu jeeti. Feenaati du'aayi boruun godhaa inshaallah irraan tana. Waa meeqa nashidaa jettan jee maarii jettan jee isin boorse du'aayi boruuf kaa'edha. Waan silaa godhachuu feetan niyyadhaa borujimataami. Borujimataa sa'a boru sa'aan fedheen seena. Waliigallee boru sa'a dasna jettuun seena. Guyyaa salaata asrii booda ilaanka sa'a afuriitti sa'aan tiyyaa sa'a dasna jettiin seenaa sa'a sanittiin du'aayi nu godha inshaallah. Sagantaa du'aayi jeetiin achi rakkatabee ol darbaa isin ol seentanii amma jechuun dadhabina. Waan silaa godhachuu akka rabbiin isinii godhu feetan niyyattanii dhuftanii yaa rabbi chaabbaatti dhee jeetiin du'aayi isinii godhu. Ayyee ammaan tana gaa'oo ta'e isaan kuttee jirti. Sa'a takka tirfi nyaannee nagayaan bulaa. Nagatti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaan turaa nagayaan jiraadhaa ilaanka sagantaa boruuti walitti deebinu ilaalliqaa maasalaam namaatu ilaalliqaan tun maali jee gaafa san gaafate gaafa san yeroon dabartee jirti.
Ayyee immoo baneetiin jira namni immoo irra bilbiluu feetan bilbiluu dandeessanii nageetti